Namicha qaama saalaa isaatiin konkolaataa poolisii harkise kana dhageessanii namni kun kaansarii pirootestii irratti hubannoo uumuu fi qaama saalaa isaa fayyadamuun konkolaataa poolisii harkise qalbii miidiyaalee raasee jira. Namni kun nama addunyaa irratti yeroo jalqabaaf qaama saalaa isaatiin konkolaataa harkise jedhamee kan ibsame yommuu ta'u, kaayyoon isaa waa'ee kaansarii pirootestii irratti hubannoo hawaasaa guddisuuf akka ta'e dubbatee jira. Maqaan nama kanaa Joon Steven yoo ta'u, umrii isaa waggaa 50tti qaama saalaa isaatiin konkolaataa poolisii mootummaa Faransaay ulfaatina toonii 2 ta'u meetira 40 lafa irratti harkisuu danda'ee jira. Gochi kun Ingilizii magaalaa lixaa Yoorkishire keessatti kan raawwatame yoo ta'u, jiraattonni naannichaa hedduun taatee kana dinqisiifachaa daawwatanii jiru. Sobaa miti xiqqoo na dhukkubseera, garuu sammuu koo irratti waan xiyyeeffadheef konkolaataa kanaan hanga meetira 40tti harkisuu danda'eera jechuun namni ajaa'ibaa kun dubbata. Ajaa'ibuma. Maddi oduu kanaa New York Post yoo ta'u, waliif TV obeeffanneeti. Kun mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatinaa.